Kaita kagama kaita kana ragappai. Isi kamal kesu mara. Amma tayo debi. Kaisa mama nusan manin jina dara mana sibira dufu. Angkai si wallo tani barbar. Aywa kai gadib kai khabika rafidira radib. Tayat. Intai Nakin tao kai nade. Intalli kuni intalla biyya kooti fi. Wanni biyya kayati takkan jiru. Girgirri dhiisiitii hojjedhuutii of guddisi. Shamarran wallaggaatu beekta. Biyya ormaa kana keessatti heerumaaf hin dhufan. Hojii barbaacha dhufte moo heerumuu dhufte? Hojii barbaacha hin dhufan. Hojii barbaacha dhufte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo uummata jaalalaaf kabajaa jirra jirtu. Salaamtaa jedhimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaafaa jirtu. Har'a eenyu qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Warra biyyaati. Ijoollee keenya ijoollee wallaggaadha. Maqaan kee fuula kaameraa duratti wal gaafanna ka'a. Maqaan kiyyaa Caaltuun jedhama. Caaltuu Baruun jedhama. Ani kan hin dhaladhee Wallaggaa Naqamteetiin nama. Wallagga baa Naqamtee. Ankoos Naqamteedha. Xiqqoo gara jallaa gara diggaa gadi bu'uuna kan keenya. Iddoo gammadee jira. Gidduu kana turree jirra. Gara guyyaa 20 akkas turree jirra. Viidiyoo maraan jirru jiyaan ammaan tana jirtu gabbaate. Ishee kanaas waliin fideef haadha mana kiyyaatiin wal barsiisuuf maatii kiyyaa wal barsiisuuf malee waan biraa miti. Biyyaa siin barsiisa. Haadha mana kiyyaatti yeroo wal barattan hojii si barbaaddi hojiitti si galchiti. Kanaaf biyyi kuni hamma wal dura jiraatan keessa beeku waan taateef rakkoon hin jiru. Guddaa galatamuu sin jedha. Maal maal jirta? Seegu jirra. Maal ente? Isa ka tandaro. Intala. Ijoollee keenya. Kam ijoolleen keessa? Ijoollee ganda keenyaatiif fide. Ijoolleen isaanii? Maali maal taate? Maal ta'u? Taa'e kaduun nama akkas jedhanii nama salaamu alaikum jedhanii. Maaliin ja salaamu alaikum jeebar. Salaamu alaikum itti wanti anu maali? Akkam nagaya. Haamtuu nagaa fayyaadaati. Taa'e kanuma taa'e. Maaltu isias fidee isias kaa? Taa'e kadur. Intaa maaf intaa? Wataa'i mana kayyaasiitu nutti hima. Kaayita kagama kaayita kanarraa gabbain. Isi kamal keessummaadha. Keessummaadha. Dhala keessummaa taa'e takkaan agarree irra gabbiin. Asuma taa'e deebiin. Sibira gib jettee teessi. Keessummaa maal sun mana jira dhala mana sibira dhufuun. Amma no sun jira maal sibira boodas. Mucaa biyya kootiite kanaaf hin fidee dhufe. Mucaa biyya kootiite kanaaf hin dhufe. Mucaa biyya kootiite biyya kootiite hin beeku buleessan. Maaliif dubbii baay'atati? Akkam yaa dubbii. Ijoollee biyyaati. Biyya nyaadhaan biyyaa biyya hin beekon. Maali warra biyya beeku? Barachuun fa'a. Warra biyya beeku? Hin beeku warra biyyaati. Inni raga baasa. Jechuun ani yeroo itti warra ganda keessanii fide akkasiin jedha. Yeroo itti warra ganda keessanii fide akkanaas jedha. Warra ganda keenyaa dhiira fidee beeka. Jechuun isin marra koo qabalee dhiirtiinis dhalaanis takkumaan. Andala harkaan hundoo. Uumama rabbiitu hundu. Aywa. Uumama rabbiiti moo kam faruree awwal uumama rabbiin tutu keemman tan. An kain rabasi eenyutu fidee keemma. Baasi. Waan raadiyam ture maasi bira booti maate usaan mana jira maasi bira booti. Rakkoo maal qabattee? Rakkoo maal hin qabatte? Dursa taa'e ka. Intaa manna ka jaan farani ta'u farani dhaabbadhe. Maal barkaata maan tara? Rarrayyaan. Taa'e akkanaa mee dubbii dura taa'aniiti. Wal barattee maqaan kee eenyu jettanii wal barattanii booda. Warri namaa jiru wal baradhee. Kaatee waan akka shaa'iin jiraaniti waan tokko tokko fiddee eeka warra ganda koo kabajuun dirqama sirratti. Anis warra ganda keetti kabajuun irra dirqama. Naan kabajii yoon dhiira fidee dhufe ari hundaa tan olin naqin. Ati yoon dhiira ganda keenyaatti jala mata kana maatiin beeyne fidee asii hojii taa'u jiraadhe maal jettaati? Warra gandaa moo? Abbaa barbaadde fidi warra gandaa. Ani kan deemee fidee dhufa gaajee nama gandaa shaaraarra barbaade. Dhaggeeffadhu ati haati mana kiyyaa. Yeroo baay'ee dubbii kana baay'attisi. Habi dubbii nan baay'adhu. Maaliifi kanaan dura. Ana jalaa hin jibala isi jalaa hin jiin. Kanaan dura nan fuudhaa jedheeti shakkii keessa jira. Kana malee amma ishiin intala biyyaati. Maqaa ishee Caaltuu jedhamti. Ani feetu Caaltuu jaamtee feetu Caalaa jaamtee nan naqon. Tasgabbaa'eeti. Maal qo'e maal ta'u? Waa biraatti yaadu. Andalaa hin barbaadu. Tasgabbaa'ee waa biraatti yaadu. Ani warra biyyaati jeen illee dhalaan fidee irra walii galee jira kan irraa deemu. Rakkoo maal qaban? Maal walii qaba? Akkaataa dhalaan finne kanan dhiira. Fakkeenyaaf namni rakkataan tokko biyyarraa yoo dhufe dhiirri ol galu. Dhiirri ol galu. Maaltu rakkatee hin beeku? Biyyarraa isa fide isaan fide. Mana kiyya mana dallaalaati mana kiyya rakkatanii dhufanii. Akka baay'ate qoy. Mana kiyya mana dallaalaati mana kiyya mana dallaalaati. Mana dallaalaatiin jenne kun mana Oromooti. Rakkoo asitti bahanii. Mana Oromooti. Hin fadhan Oromoo fi kan irraa gabbaa. Kan irraa gabbaa sakai eenyu fide meji. Jechuun namni
يعني إيش تقول namni jiileen qubatu jette oromoon argeera beektaa ni jiilte malee ما نجيل وجيل وليدو amma taa'ii tasgabbaahee nama kana wal baradhu wal baradhu kaatu dubbiin baay'isin dubbiin baay'isin ما في wal baradhu dubbiin baay'isin barachuu hin fadwan dhalaan hundi taa'ii qotte gadi taa'ii intaawun jebrin taa'u lafa gadi taa'ii intaa'u taa'u leen barbaadin illee taa'u maaliif amma nagaan taa'u jirti mi kunoo isiin nagaan taa'u jirti haa ishiin nagaan taa'u jirti ana nagaan qabne ni beektaa naraa gabbaa tokko sana nagaan ni ta'a mana kayyaama gideen fadhatin ta'a gideen fadhatin deemaa sana mana rakkoo gati isii miidiyaa irratti duraan beektaa miti ishee Min beekaa si beekaa miidiyaa irratti nama nagaa fakkaatti mire hin fakkaatu nama nagaa dhaabsisee amma kottu taa'eetiin nama nagaa wal gaafadhu wal barachuu hin barbaadu wal ati nanni beektaa si beekaa eessitti na beektaa miidiyaa irratti miidiyaa na beekti miidiyaa nama hundaan na beeka ammallee viidiyoo maraa jirra innis wal baratti warra miidiyaatiinis wal baratti kanaaf taa'i ati taa'i nagaa wal gaafadhu guutuu viidiyoo marii naati mana kana keessa na dhoofi jirta muka amma maaltii fi viidiyoo maaliif marti viidiyoo maaliif marte jira maaltu jira re maaltu jira maaltu jira kana waan jiru osoo nama hin jiraanne maal taa'i gaafadhu kaa maal tilfaana wal nun barsiise dursa taa'i gaafadhu eessatti beek eessa wal beekta biyya lakkoofsa isaa naa kennanii Ay, toora isaanii kan. Toora isaanii. Toora isaanii mootiin bira dhaqee warra fayyan kannaaf. Filima kana bakka bartanii dhaqaa biyya kanaan zamaanii fixee. amma ishiin dubartiidha Haa ta'u dura dubartii. intalli biyya koo otuu nan as keessa jiru rakkatti moo mana namatti Jeebira akka saanaan gabbee mana karaa itti biree mana fayyinaa fiddaan. Beekum tala biyya keenii taas. Mataa gubbatti laxafatu deemi manuma kanaatti fidin malee kan. ati obboloonni kiyya kaniin wajjin dhaladheeyyuu otuu dhufanii akkasuma godhatani maraattuu dhati maraattuu Ayyaa kan yammaa sana irraa deemti. Yammaa kan deemta irraa deemti. maaliif deemti kun Maqaan seenuun irra gabbee ka'i. wal baradhu kun maqaa Hin baradhuun. Dhageen jira maqaan si caaltu jettani. Kakkee natti himtee wal baranna deemaa rakkoo qabaa. Baradhuun. Andalaan meeqaan tan tanii nan fira jee fideewu mana kana keessa na baasuu feetiin sana ganaa kuno tachira wala garraa si dhufte wal baradhaan taa'ee. Waan akkanaatiif yaada godhatee waan akkanaatiif jechuun yaada. isiin shamarran wallagga atuu beekta biyya ormaa kana keessatti heerumaaf hin dhufan Heerumaaf hin dhufan isaanii. hojjechuudhaaf of jijjiiruudhaaf Heerumaa dhufuu jira. ati hojii barbaacha dhufte moo heerumuu dhufte Hojii barbaachaan dhufa. hojii barbaacha dhufte Hojii deemtee dallaala bira dhaqee hay barbaada. akkasumatti hojii isiitti barbaada Ana wayi dallaala. ati mataa keetti Ana barbaada barbaada. Maal rakkoo qaba yoo na Ani sitti barbaadu. barbaada mana dallaalaati mana kajja. hojii ati itti barbaadu Hin qaba barbaadu hojii. maaliif nama wanda kootiif maal sadama Amma mama ta'a dhukkubsu feeta. qoleetiintu maaliif akkan yeroo hunda maaliif dubbii gumaachifate Intala biyya kayyaa'u intala biyya kan mana biyya karaa itti fira mana kayyaa fidda. An biyyaan beeka. Isheen silaa fayyuma qabdu. maarree fayyaa qabdi isheen akkasuma malee amala isheedha kan ishee kanaa ilaalamu Hee hamaatu ilaala keessi ilaalama. amma waan tokko sitti Ati kana maraachuu. amma waan tokkoon sitti hima gattaa'ii nama kanaa wal barii Wali hin baradhu. hojii barbaacha biyyarraa baate Walitti ganda malee bilaa Hojii barbaada. Ganda yoo taane homaan rakkoo qaban gandi akka biraan takkumaa bal. Kai warra ganda keessanii kabira barbaadu bira rakkai. Kabiraa maaliif ni saada barbaada? ati maaliif yeroo hunda waan hin taane naquu barbaadde Waan hin taane ati usoo mana jirre fittee maa mana keessaa ittiin teessu. jechuun Ana mana jirre maa fittee. dirqama ganda keessa deemee ganda kana tokko tokko baasee si barbaaduun qaba Baa daawwatee natti dhimmi hoggan gabbaa yoo sharrummaa yaadu baatan. bilbila dhiiftee biraa kutte mana An mana kanaan gabbaa maalatti dhimin akka rubi jirtu hin beektu akka warra biyyaa. jechuun kun maal ammas nagaan ta'aa jirraa Hin miti faroon nagaya kana. Kana raayyaa kan yallaa wal gaafadhu amma wal gaafadhu gadiin sirraa baha maqaan kee eenyu Hin gaafadhu. qoradhu Hin qoradhu maal ani mana. Qoradhu kaa? Maal mootummaadhaan. qoradhu maal rakkoo qaba Hin faroon qorachuu aanarraa gabbaatu. Asuma wal qoradhaa gabbaatu. amma qoradhuati Amma kan irraa gabbaatu. qoradhuuf Ati eenyu siin jedhan maantan? Caaltuu. Caaltuu dhasaa? Maal barbaada dhufte reefa naman? Maqaan kee hoo? Ani maqaa kiyya duraanuu ni beektaati. Maal barbaada dhufte hin jibar? Anumaa barbaacha hin dhufne isaa wajjin dhufe. Isaa wajjin maal barbaada? Haaroo nama biyya kana dhufe. Nama amma haaree biyya dhufallee hin fakkaattu. Maaliif ni fakkaata? Hin fakkaattu nama amma biyya tana dhufallee maal jechuuf hojii dhufte ree mana kana. Anniin jira mana kana hoggaatu dhufte maaliif alaan taayin? Ani biyya kana kan dhufe xiyyaaraan hin dhufe. Ani bishaan osoo hin dhufne xiyyaaraan hin dhufe. Kanaaf hin bifan jijjiiratin malee ani biyya kanaaf haaroo. Ammas immoo biyya kana dhufe ani biyya kana nama takkan beekusa malee alatti hin rakkadhu jedheen isa jala dhufe. Maal namni xayyaaraan dhufe maaltu rakkoo fidee bikka godhatee dhufe namni xayyaaraan dhufuu bara. Xayyaaraan wayitu yeman keessa kan dhufanii hin jiru ammaan tan. Xayyaaraa jira yeman keessa kan biyyaa dhufanii. Xiyyaaraan dhufanillee biyya kana xiyyaaraan hin dhufe dhugaadha. Garuu xiyyaaraan dhufullee biyyi namaa biyya haaronni haaroodhumadha. Kazaa warri keenya silkii raqama isaanii erganii
isarratti dawwaladhe inni dhufee na fuudhee akkasitti dhufe. Maaliif rakkate garuu akkana maaliif cannaqamta? Si rakkisuu ture moo? Tara rakkisu tiyaafi tasaa itti dhiisi. Amma atummaan meeqayti? Mataa kana fuudhuu na baafachiisa kan irraa deemi. Eessatti hin deemare? Maatii si bee areenaa si fide biyya tana xayyaaraan inni dhufee jette bika xayyaaraan dhuftee kan deemre. Manni mana keenyaa malee eessatti hin deeman? Mana kana keenya manuma keenya mana keessan goote. Mana obboleessa kootiiti, mana mucaa biyya kootiiti. Mana keenya eessatti hin gabbaa. Ati maaliif akkana rakkattoo dhalaa isirratti oofaa turre moo isootti mana jirtu? Sari maaltu singeeti mante waa'ee kana maaltu singeeti? Natti madu rakkoon qabuti ani amma biyyatti dawwalee hima. Isa biyya dawwaltee himta? Yeroo dhibbata kan warra isaanii dawwaleeti kan irraa gabbee mi'a. Kan irraa gabbee hin jeebara maanta nama mataa gara galchita. Gabbaare. Fikkate. Maali? Qaanfattu isatti gabbee maali? Dhuftee? Yalla fuudhii irraa gabbaa. Namni kun nama haaroo amma dhufee waa nyaadhu buna dhugii jechuudha bakka silaa jettu waan kana kanaa sochitan. Galatoon bunni wayiitu hin jiru kan irraa gabbaa si deemu. Dem buna bitii bira magaalaa bunni ni. Dem mutara gaisi buna bitii. Fayyaa qabda. Kan jaamure. Akkan jaama. Eera dhaggeeffatu jirta akka fiddeen nasiin beekaami duraanu. Jechuun maali waan Eewa fiddeen miiraa dura dhaabbattee dhaggeeffatta dalagaa feete kuni. Ayee namni if kabajettee harkatti lulluutu hin jirtu narraa gabbaa si deemu. Kabanyaan if kabaje. Kan narraa gabbaa hin dadhaatu bana kan narraa deemu. Dhagee abbaan kiyya na dubbiseetti bilbilaa. Mee kayyi babbaa kiyya filima kana firaadhiisi. Abbaan kiyya biyyarraa na bilbileetti intala Badruu Abdiisaa. Galatoon. Yaman sana'aa seentee jirti dhaqi barbaadii fi akka isin bakka itti rakkanne godhinaan jedhe. Deemi mana kareessi fayyee gabbaasi. Dan gabbay mana barbaadiif na dhiisi yaa kana dhiisi dami. Gabbay mana kareessi bira deemi mana kiyya maafi dare maal irraa gabbaasi. An bakka na fiddetti na deebisee. Galatoon shukra. Akkasi wallal sani barbaadu. Aywa kay gaddeebisi kay kabbi karaa fidee irraa deebisi. Bikkoo irraa fuutee fidee achuma irraa deebisi. Ammaan eegan jirtuu na liqimsituu bar. Mana namaatii fide Aywa. Rakkoon qabu ani bultii keessa. Deema ee xayyaara dhuftee xayyaara biyya feesi deebisu. Rakkoon qabuti. Akkasi wallal. Maal jechuun fiddee dura? Maal jechuun fiddee jee? Maal jechuun fiddee dura? Ani warra isaanii hin beekon. Feetu beeka feetu risin rabas. Oka yaareen. Beekaa mire warra keenyaa beeka. Mootii xalabatee biyyaa fide? Bilbila kana bilbilii. Asii xalabatee fide? Warra keenyatti bilbilii. Intala caaltuu Badruu. Badruu mallaqa si erguu ture inni? Beekamu. Asii xalabatee fide isa dura mallaqa erguu turteessani? Isii miti. Maal isa? Tasgabbeessirreessee. Ati yoo kaatee gabbaatee bikka irraa si fide san deemuu ni beekama? Annan deemaa bar tasgabbaa'ee Oromoon akkasiin beektu akkanan ta'e maal taate? Oromoon akkasiin beektu aadaa safuun qabuun. Nuti biyya keenya sitti himu. Biyya keessatti aadaa safuun qabu. Baasii hotti namni aannan si obaasa. Ayyaadee baasii noo baasan biyya keessatti gala biyya keenya aannan noo baasii jedhan dhagaa nama kannan. Keenya sana Oromiyaan baati sanu. Dhagaa namatti kannan gadda keenyatti. Oromiyaan baati. Yooti bishaan noo baasetti namni aannan si obaasa. Aannan wayiitu hin jiru dhagaa si obaasan ganda keenyatti narra gabbaasa himmata. Namni kajattarii sosobdan sillachuutu hin jiru kana rayaan. Kottu taa'ime tasgabbaa'ee. Taa mana waan kajisiin na himataa waan atu ol keensi hin jira taa'ima naan jettan. Aadaa fi safuu bareedeeti maal taate? Aadaa fi safuu Oromoon kanan qabdu. Oromoon kana qabdu ni barsiisa. Oromoon ammattu. Katabdeeti asinaa haa gidaara irratti irraa hin qaragisi hundi kan irraa gabbeessi. Yaaddo kai kanas na deebisee. Waa kai galatoomi ati laa kana fitti na deebisee. Bakka biraa bitti deebistee kai deebisi. Ani shiin akkanatti hojii jiraatu. Biyya kooti ganda kooti anna na qaaree anna na qaaree. Wadee maas buleetti si deemu. Waa deebisi. Rakkoo qabu gaaddo. Namti iyyuu maal jedha? Namti mun akka bultiin kee jee qabu. Ay namni waan siin jedha na qaaree siin jiru. Ati namaa jettee bakka si wanta waa goota. Namni maal naan jedha namni waan siin jiru na qaaree. Taayati. Intaayin. Nakkin taa'u kai na deebisee. Maaliif? Nama safuun beeyne? Nama safuun bitate? Maaliif? Maaluma jedhee beeka? Ati garuu maaliif amma dhaggeeffadhu dhage intala ati deddeemtuun amma firraa baasuu dadhabde kan akka isiin mana kana seenne amma booda. Isiitu baasa amma isiin bitate isiin baasa? Nillee baatu kos feena. Akkam akka baasatu qoy. Yaani akka isiin isii baasus isii bitattee dhufte biyyarraa qalabattee fidatte. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya intalli kun intala biyya kootiiti. Wanni biyya kayatii takka hin jirtu. Haati manaa koo kunoo yeroo hundumaa girrigirrii uumti. Girrigirrii dhiisiitii hojjedhuutii of guddisi. Hojjedhu guddisi. Hojjedhu guddisi. Girrigirriin hin ta'u. Osuma dhalaa taan fidu taan baasu taan fistu nama gannu godhe malee.
Akkan dalagadeen bulu jiranii. Maal jechuu keettire? Amma hojii maaliif iddeen jibba xayyaaraan fiddeemi? Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Daawwattoota hordoftoota fuudhii siin jedhi imma. Haati mana duraanuu maraattuu hin beeytanii. Isii tasgabbeesseetiin keessummaa dhuftes. Mana hoota na shakara isa. An deebisu jirti. Abadan hin deebisu. Ismaana deebisaadhaaf. Maal dhiisiga? Haata gattaa'e. Gattaa'e.